Viidiyoon yeroo darbe hojjedhe keessatti ganna kana hoo xiqqaate namoonni YouTube channel irratti hojii barbaacha akkasumas ogummaa barbaacha dhuftan ganna kana keessattuu ogummaawwan teekinooloojiidhaan wal qabatan irratti barnoota tokko fudhachuu danda'uu qaba yookaan immoo gahumsa horachuu danda'uu qaba jedhee hojjedheen ture. Kana hojjennu ogummaawwan kun graphics design ta'uu danda'a, video editing ta'uu danda'a, artificial intelligence dhaan wantoota wal qabatan irratti ta'uu danda'a. Maatii kanneen keessaa isin tokko filattanii video editing isaa ta'u graphics design tokko irratti gahumsa yoo horattan boor ogummaa kanaan wantoota garaagaraa akkasumas immoo doolaaraan kafalamaa ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf video har'aa keessatti karaa masalfaa ta'een primary haga professional editaritti wantoota beezikii isinii ta'uu danda'u CapCut irratti hojjedheetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Kan isinirraa eegamu chaanalii kana subscribe gochuu, video keenya immoo yoo jaallattan like gochuu akkasumas comment irratti wanta gaaffii isinitti ta'e nuuf barreessuu qofaadha jechuuti. Oduu isinitti baay'isuu gara editing keenyaatti ceenaa turtii gaarii wajjin qabaadhaan video kana gadhumaatti daawwachuu hin dagatin. Kanaaf egaan gara jalqaba irratti gara CapCut application keenyaan seenna. Kana booda new video kan jedhu kana tuquudhaan video keenyaan add goona. Video keenya bifa kanaan erga add goonee booddee steppiiwwan gara gadii irratti taskbaariiwwan mul'atan kana akkuma argaa jirtan wantoota garaagaraatu jira. Isa kana keessa akkaataa barbaachisummaa isaatiin nuti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti aspect ratio isaa ni filanna. Innis 16:9 jechuun aspect ratio kan YouTube jechuudha. Sana booda iddoo kanatti adjust erga goone booddee jalqaba irratti fakkeenyaaf viidiyoo kana keessaa paartiin hin barbaanne hoo jiraate akka itti kunuunsinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba iddoo irraa kutuu barbaanne sana irratti timeline viidiyoo keenya inni tuqna. Sana booda split goona gara fuulduraatti iddoo itti dhumus split goona. Gidduu kan jiru sana keessa delete gochuu ni dandeenya bifa kanaani. Kanaaf viidiyoon keenya bifa kanaan waan kana fakkaatu ta'a jechuudha. Sana booddee iddoo cut goone kanatti iddoo lamaan gidduu yookaan immoo viidiyoo lama gidduu transitionii galchuu ni dandeenya. Transitionii kan isinitti tolu kan isin ofii keessanii barbaadanitti gochuu dandeessu. Duration isaallee sekondii hammamii akka turuu danda'u kaa'uu dandeessu jechuudha. Kana booda iddoo kanatti transitionii kun bifa bareedaa akka qabaatuuf sound effect itti dabaluun nu barbaachisa waan ta'eef sound effect kan barbaadan egaan trendiin jira, music clippiin jira, afaanii yaa viidiyoo isin hojjettan wajjin kan deemu laaltanii itti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Mallattoo ida'uu kana tuquudhaan kan ofii keessanii barbaadan plus kana hoo tuqtan bifa kanaan add ta'a. Kana booda gaan transitioning keenya illee bifa kana horata. Itti aansee kan jiru egaan amma split akkamitti paartiiwwan hin barbaanne akka keessaa fuunuu barreerra akkamitti transitionii akkasumas sound effect akka dabaluu argitaniirtu. Amma immoo viidiyoo keenya akkamitti color grading akka goonu isinitti agarsiisa. Gara gadiitiin adjust kan jedhu keessa eega seennee booda fakkeenyaaf brightness isaa yoo barbaadan dabaluu yoo barbaadan hir'isuu dandeessu. Kana booda saturation isaallee akkasumas brilliance isaallee gadi ni hir'istu, clarity isaa ni dabaltu. Kana booda gaan shadow isaa xiqqoo yoo daballe bifa amma jiru kana horata jechuudha. Kanaaf garaagarummaa viidiyoon kun lamaan isaanii iddoo tokkotti kan waraabame garuu garaagarummaa eega color grade goone jiru. Top can make you money? I would just hit the link.
kana booda duubatti deebinee overlay add overlay ammas immoo animation barbaanne fakkeenyaaf simbira balaliitu kana animation isee galfanna. kana booda kan ishee kana gara fuulduraatti deemuudhaan background ishee chroma key dhaan remove gochuu dandeenya bifa kanaani. intensity ishee daballee right yennaani kana booda enlarge goona jechuudha. isa kana bifa kanaan guddisnaa gara duubaatti ni fudhanna. egaan animation kun akkuma argaa jirtan viidiyoo isa duraatu kaameraan faana deema malee animation achuma agarsiisaa jechuudha. iddoo sanaa balaliyaa akkuma argaa jirtan kana. kanaaf akkamitti galaana kana qaxxaamuru akka isheen dandeessu immoo keyframe fayyadamna jechuudha. keyframe jalqaba irratti ni goona. mallattoo diamond fuulduratti argitan kana yoo tuqne keyframe dhaan gara fuulduraatti bunna. akka waan simbirri kun gara galaanaatti gadi fiigaa jirtu fakkeessuu ni dandeenya. kana booda viidiyoon keenya bifa kana horataa jechuudha. animation simbira sanaa akka waan galaana kana qaxxaamuraa jirutti fakkeessuu ni dandeenya jechuudha. inni itti aanu akkamitti text animation akkasumas immoo imeejiiwwan garaagaraa yookaan immoo animationiiwwan garaagaraa irratti motion graphics dabaluu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. amma ishee kana irratti geessa kana fudhannee background image iddoo kana dhufuudhaan overlay add overlay video keessa seenne animation konkolaataa kanatti dabalanna. kana booda akkuma duraa sana chroma key background remove kan jedhu dhaqnee intensity isaa shadow isaa xiqqoo isaa daballa. amma background keenya animation faana wal qixachuu waan qabuuf ishee kana gara fuulduraatti bifa kanaan erga bunnee booda gara duubaatti deebi'uudhaan konkolaataa keenya keyframe akkuma sana keyframe itti daballa. gara fuulduraatti bunnee keyframe dabaluudhaan konkolaataa animation sana gara fuulduraatti akka bifa kanaan fudhanna. egaan bifa kana horata jechuudha image keenya. akkuma argaa jirru adeemsa kanaan motion itti daballeerra jechuudha suuraa animation konkolaataa kanatti. asuma irratti gaa tekstii daballeetu immoo tekstiidhaaf illee animation akkamitti keyframe fayyadamuudhaan akka itti daballu isinitti agarsiisa. egaan asitti foontii isaa staayilii isaa shadow maal blur waan jedhu kana sirreessuu dandeessanii. kanatti aansee egaan bifa kana erga barreeffama keenya qopheessinee booda keyframe daballaa jechuudha. akkuma kanaa viidicha wal yookaan immoo background animation sana wal fakkeessuudhaaf tekstii keenya gadheeressinee bifa kana horata jechuudha. innillee inni itti aanu staayilii yookaan immoo gara viidiyoo keenya create gochuutti seenna. kana booda background black goonee tekstii qopheeffanna jalqaba irratti. fakkeenyaaf wancii jennee otoo barreessinee ishee kana gaa bifa kana egaa qopheessinee booddee foontii isaa kan barbaadan irra gochuu dandeessanii. egaa kanaan foontii isaa qopheeffatanii booda bifa kanaan screen irratti xiqqoo ishee ni guddistu. gara seentariitti buttanii egaa keenya booddee kana booda gaarne ishee kana right gochuudhaan lamaan isaanii yoo xiqqoo timeline irratti ni dheeressina. egaa wal qixxeessinee booddee dhufneetu gara tekstii keenya irratti keyframe jalqaba irratti ni goona. mallattoo diamond ishee gara olii kana erga tuqnee gara dhuma tekstii deemuudhaan ammas keyframe daballee sana booda
haga dhaqee barreeffama wancii jedhu kana keessa qubeen tokko kalariin isaa iskiriinii uwwisuu danda'utti deemna jechuudha. Fakkeenyaaf kuni kalariin isaa adiidha waan ta'eef amma adiin kuni uwwisutti kii fireemii kanarratti ni kennina. Kana booda bifa kana horataa jechuudha. Kanaaf ishee kana egaa bifa kana argine export goona. Ishee export goone kana irra deebinee viidiyoo biraa create gochuudhaaf viidiyoo tokko ni filanna. Kanaaf isa kanas resize goona yookaan immoo isa 16:9 sanatti qopheeffanna bifa kanaani. Akkuma amma argaa jirtan kanaani erga resize godhannee booddee viidiyoon keenya bifa kana horataa jechuudha. Kun egaa amma main viidiyoo keenyadha jechuudha. Kanaaf dura blackidhaan yookaan immoo wancii jennee isa barreessine sana overlay dabalanna. Ishee kana garas add erga goone booddee ishee kanas iskiriinii keenya wal qixxeeffanna jechuudha. Kana booda maal goona gan isa kanaatti gara gadi bu'uudhaani splice kan jettu kun hin jirti. Ishee yoo tuqxan slide kan jedhu jira. Ishee kana yoo tuqxan bifa kanaan ni mul'ata jechuudha. Bifa kana agarsiisa jechuudha. Gaan akkuma argaa jirtan animationiin keenya inni hojjenne sun bifa kanaan iskiriiniin yookaan immoo introon keenya bifa kana horataa jechuudha. Isa kana export erga goone booddee viidiyoo keenya olaallu bifa kanuma gara duraatti intiniin dabalee waan natti fakkaateef egaan viidiyoo kana akka jaallattan nan amana. Viidiyoo keenya hoo jaallattan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo CapCut primary irra qabee aga professional levelitti viidiyoo babbareedoo kan isin hojjedhu paartiidhaan akka isin hojjedhu yoo barbaadan ni barbaanna jedhaati comment irratti na barreessaa. Aga viidiyoo tan wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.